Kanaa sunis jiraachuu baatu tokkummaan qeerroo Oromoo jira ture. Har'a garuu hin jiru. Tokkummaa qeerrootii miti. Ani qeerrummaan waan jiru natti fakkaatu har'a. Sa'aatii ammaa kanatti jechuudha. Erga mootummaa kanaati tokkummaan uummata Oromoo kaleessa qeerroon ibiddaan itti gubate sun irreecha bahee dhume sun bakka tokko dhume sun tokkoon isaatu hin jiru. Oromoon har'a tokkummaa dhabuun baay'ee miidhaarraan ga'ee jira. Kanaaf uummanni Oromoo tokkummaa osoo cimsate gaariidha jedhee yaada. Akka seenaa Oromoo ta'ee kaayyoo jaallan keenya irratti wareegaman amantiidhaan addaan hin baanuudhaan irratti dhumasan osoo cimsinee karaa dhumasan irra deemnee sochoonee kaayyoo imaana nutti laatame san galmaan geenye gaariidha yaada akka garreetti. Hayyee kana keessatti mee aadaa wal gargaaruu aadaan hoggantootas haa ta'u guyyaan kuni wanni godhan suuraalee gootota waraana bilisummaa Oromoo suuraalee goototaas ni maxxansan faaruu alaabaas ni faarfatan akkasumas warreen kaayoo qabsaa'onni keenya irratti wareegame san galmaan ga'uudhaaf falmaarra jiraniifis tumsa diinagdeedhaan ni godhan. Akka miseensotaattis akka hawaasaattis kaayoo qabsaa'onni keenya tokkummaadhaan irratti wareegaman san galmaan ga'uudhaaf waadaa haaromfatan. Istirateejii haaraa lafa kaayatan. Kanaaf guyyaan har'aa kun gumatti uummata Oromoo fi addatti immoo miseensota adda bilisummaa Oromoo biratti bifa addaatiin kabajama. Miseensotaa fi waraana adda balbalaan maaliif du'aatii akkasuma duuti maaliif itti deema adeemsi ammaa maaliif deema yoo an jennu ta'e immoo dacheen Oromoo yookiin immoo Oromoon qulqulluu sila taateef dachee Oromoo fudhachuudhaaf bakka bakkaan balbalaan maalummaa Oromoo sila beekanii qabeenyi biyyaaf saamuudhaaf balbalaan ajjeesatii jiru jechuudha. Kanaaf kana argu kennaaf jechuudha. Isaan wareegamee akka nuti kabajnu nu taasise hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha warri sagantaa kanas qopheessitanii akka nuti guyyaa gootota kennaa kabajnu nu gootanii isiniin jedha. Akkasuma kan biyyoota adda addarraa ta'anii guyyaa kana kabajaa jiraatanillee baga rabbiin isaaniin gahee isaanii jechuu barbaada. Oromoo dhiinni Wallagga keessa akka bishaanitti lola'aa jiru kun isin callisiisu. Sinirra ga'ee sin agarsiisu kutaa Oromiyaa kamuu. Hatta Yeroo hunduu dhalootatu jira kan faana koo bu'u. Agartuun jaamullee bakki argaan jaamu kan argu magarsa lalisaadha yoo kanaaf anin duune du'eeran jedhiina imimmaan buuftanii tasanaan booyina. Daa'ima dubartii addaan osoo hin baafne wal irratti gubaa jiran ummata Wallaggaatii miti ummata Oromoo dachii Oromiyaa keessa jiru hunda irratti fuulleffateeti deemaa kan jiru namichi. Kanaaf Oromoon biyya alaa jiru, ka biyya keessa jiru, ka kutaa adda addaa bakka bakka jiru rafuu hin qabu. Maaliif guyyaa Ebila 15 gootota ilmaan Oromoodhaa akkanatti kabajaadhaan simachuu keenya duraan dursee galannee uummata Oromootiif haa ga'uun jaa. Dhugaa dubbachuudhaaf gaa yoonummaan keessa keenya gabbuunee if amansiisuu dhabne malee gootota keenya kabajuudhaaf yeroo teenya kan hin balleessine kabanyee biyya argamnu hunda keessatti addunyaa tanarra Oromoon jiru hundinuu akkuma kan bara 2020 takkaasan caalaa as baanee ummata keenya. Kaleessa odoo isin itti cadhisuu baatanii gaafa horri kumaandiboos irra labsu isin cadhisuu baatanii haadha jonosaayitii lammaffaan ummata kan irratti hin gaggeeffamu. Dheengadda odoo isin rafuu baatanii ummanni holloo akkasii jonosaayitii irra gaggeeffame waan takkaa jiruu keenya keessa dhalannee haga nageenya arginee hin beekne makiinaa keessa nama madaa'e tokko nama ka'ee waa nama goone gaffudhanii akkasii cafacafuurra Oromoo kana arguma na duusii wayya Oromoo. Oromoo maal taate yaa saba koo ka'ii falma. Barannee iyyuu jechuun hawayyaa biyyoota kaasee hin barate jechuurra kutaa 7-8 barata akka jedhu sanillee soba maaliif kutaa tokko iyyuu hin baranne hoo jenne wayya maaliif hin baranne namni haa ta'u hanga gujiitti oofuuf deeman jechuudha. Kaan ammoo Oromoon
qeerroof qarree warri biyya keessaa taa'anii ilaaluu hin qaban. Kanaaf guutumatti isaan duulli amma geggeeffamaa jiru Oromoon akkuma gootonni keenya hayyoonni keenya mana hidhaa keessa jiran warri afanis hanga waraana bilisummaa Oromootti yoo danda'ame isaan balleessuuf deemanii jechuudha. Kun immoo hin ta'u hin badu waraanni bilisummaa Oromoodhaa hin badu warreen uummata nama kadhatu miti. Bakka jireenyaa dhabanii barahaa keessa jiraachuu jiran. Namni Oromoodha ofiin jettu Oromummaa ofiitti amantuu fi Oromiyaan biyya kooti jettu. Uummata kanaa birmadhu. Gaafa Wallagee kanatti dhiinni isaa lola'uuf ibiddaan gubatu uummanni Oromoo kanatti callisee ilaaluu hin qabu jedhee yaada akka mataa kiyyaatti. Oromoo dhaamuu fi Oromoo dhugumaan yoo rakkattee biyya keessatti waan nyaatu waan dhudhu dhabde dhiiga kan kee ka biyyiin zayitii jedhee si qoodu zayitii miti sun dhiiga Oromooti dhiiga finna kan keetii dhugaarta. Nama filatu tokko hin qabu. Paartiin Oromoonis filanna jennee qopheeffannalla hin qabnu jechuudha. Paartoniin keenya oggurame keessa ba'ee jira. Kanaafiyyuu bilchiginnaan ofumaaf tawadaaddara ofumaaf ashannafa jechuudha. Ana shannafus isa kan immoo biyyattii san keessa Oromiyaa san keessatti torbee darbe kana keessa guyyaa 5 guyyaa 4 dura Wallagga irratti dhaabanii Wallagga irratti gadi diriirsan jedhaa ture. Shawaa irratti diriirsan jedhaa ture. Har'a Arsii seenee jira boru Harariin keessa seena. Iftaan immoo guutuu Oromiyaa guutumaan guutuu waliin ga'anii jechuudha. Haa ta'u wayyaanis firooma hin qabnu garuu haga inni nu miidhe kana nu miine wayyaaneen. Haga inni guyyaarraa ilmaan Oromoo fixe kana akkana hin goone wayyaaneen. Takkaa ilmi Oromoo tokko deemee wabootti makame yookiin waraana bilisummaa Oromootti makamee fi mana dhaqee haadhaaf abbaan ajjeefne wayyaaneen. Cabsuudhaaf faa jedhan si'a. Amma ajandaa taayee faa yoo kalaaltu taate mee nama guyyoo waarii yoo jala dhaabatee maal jechuudha gizee 39 jedhee akka nama kunoo Ali Birraan waasilleen dararu jedhee 260 yeroo meeqa sirba sanirra deddeebi'ee beekte maal jechuu qofaan yeroo 39 taayee danda'a daqiiqaa OMN gubbatti gubee OMN cufsiise. Kanaafuu kaasee ilaa hamma Mallas Zeenaawiidhaan dabree Abiyoo Kaasaayetiin dhufetti sirna duguuggaa shanyiiti jechuudha. Sirni isaanii sirna nama ajjeesee ifii jiraachuu barbaadu jechuudha. Kanammoo uummanni bal'aan beeka. Sabni Oromoo beeka. Osoo beekuu garuu sirna isa ajjeesaa jiru kana osoo beekuu callisuun hedduu waan nama dhibaa jira. Oromoo waan jedhe beektaa gowwaa fi qalamni waan qabe waraqanni waan qabe gadi dhiisuu jedhani. Akkuma kana inni baradhe jedhee duwwaa foormii alentini irra baheetini mataragi gubbaarra bahee haasa'u malee namni barate beekumsaadhaan bakka tokko gahee dubbatee waan tokko jijjiira malee inni waan barate sitti fakkaateetiin achirratti birriidhaan bitame ma'aan akka kootitti waan barate natti fakkaatu maaliifuu namni barate tokko akkana gochuu hin qabu namni barate tokko barumsa beekumsa isaa sammuu isaa bal'isee yaada innaa amma fakkeenya kanaaf amma inni barateeraa biyyi akkas jedhamu miti dhugaa rabbi usuu barate biyyi kana godha hin jedhu jiru Oromoo du'urratti kutaan tokko gaafa dhumu Oromoon kun ciisee ilaalaa jira. Waraana adda bilisummaa Oromoo gargaara. Furmaanni nu qabnu rabbii gaditti waraana adda bilisummaa Oromooti waraana adda bilisummaa Oromoo gargaara jedha. Hin barannee zeeroodha. Hin barannee iyyuu barate zeeroodha. Oduu barate maali hojjeta? Hagam baradhee hin barate bu'uura iyyuu hin galle. Dhufneef rabbii tokkichi gartee galata kana. Kan Oromoon biyya isaatirratti lafa isaatirratti fi gadaa isaatti wajjiniin biyya isaatirratti gaggeeffatu rabbiin waa godhu gaa biyya addunyaa tanarra hundi isii addunyummaan tunuu namni gootota hin qabne namni aadaa hin qabne hin kabajanne guyyaa gootota isaa hin jiru jechuudha. Nuti immoo arraan tana kan kalee dabre caalaa asbaanee ilmaan Oromoodhaa guyyaa ibila 15 gootota ilmaan Oromoodhaa akkanatti kabajaadhaan. Itoophiyaa jedhamtu dullattii duraanii san daangaan tun teektiraati daangaan tun Itoophiyaatti tajaajiltu sun iddoodhaa balleessuu kutatanii jiru. Walitti deebisaniiti takka Isaayyaastuu biyyattii san bulchuu edaa jechuu karoorri isaanii. Kana hubadha. Sirritti kana irratti walii gala. Uummata Oromoo alaaf keessatti kabajamaa as ga'e jechuudha. Eebelli
eebelli 15,2021 kun kan bilisummaa rabbi nu haa godhu. Egaa bu'uura isaa eebelli guyyaa 15 hooggantoonni keenya olaanaan kan Jaalle Magarsaa Bariifaan keessatti argaman bara 1980 keessa dirqama dhaabatiif gara Somaaliyaa deemanii fiiq shingaa bakka jedhamtutti shiftoota Somaaliitiin bakka takkatti rashanamanii jechuudha. Isaan kun maal agarsiisanii hooggantoota Oromoo ta'ee Oromummaa ofiitti ka'amanu waraqaa isa fudhatee bakka filannoo sanii deema yoo ta'e sanabbumaa fi isaanii waan jedhu hin qabu jechuu achirratti. Waraana bilisummaa Oromoo kan amma jabaatee jiru kana cinaa yoo dhaabbanne malee falli biraa hin jiru jechuudha. Kun immoo Oromoo tokkoomsee jira. Oromoo wanni tokkoomsee yeroo ammaa hooggantoonni keenya akkasitti hidhamuun mana hidhaa keessatti kan biraa Oromoonni gama kaabattis dhumuun akka nuti tokkoomnu nu godhe jechuudha. Carraa biraa hin qabnu. Kun Oromoo irratti dirqama. Akka dirqamaatti Oromoon beekuu qaba kana. Alaaf keessan yoo tokkoomne malee biyya keenya irratti abbaa hin taanu. Yoo tokkoomne. Muufi eebli 15 wanni kabajamuuf jechuudha ayyaana goototaa jechuudha bara silaa bara gootawwan keenya kan itti kufee fi jechuudha gantoota itti addaan baafatanii jechuudha. Kanaaf gootawwan jaallanwwan keenya jechuu gootawwan qaqqaalii meeqaantam kan dhabne qabsoo irratti jechuudha ebla 15 itti yaadatuuf jechuudha. Dhaga'ama. Ayyee egaa eebelli guyyaa 15,2021 kun kan bilisummaa fi kan injifannoo rabbi nuuf haa godhu. Eebelli guyyaa 15 bara 1980 kaasee kabajamaa as ga'e jechuudha. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa kan eegale hanga sadarkaa uummata Oromoo keessatti uummata Oromoo alaaf keessatti kabajamaa as ga'e jechuudha. Eebelli 15,2021 kun kan bilisummaa rabbi nu haa godhu. Egaa bu'uura isaa eebelli guyyaa 15 hooggantoonni keenya olaanaan kan Jaalle Magarsaa Bariifaan keessatti argaman bara 1980 keessa dirqama dhaabatiif gara Somaaliyaa deemanii fiiq shingaa bakka jedhamtutti shiftoota Somaaliitiin bakka takkatti rashanamanii jechuudha. Isaan kun maal agarsiisanii hooggantoota? Sooressi jaarraa abbaa gadaa rabbi rahmataa godhuu fi uraa takka keessatti yeroo lama hin ciinamuu jee namni maal jechuu isaati takkarra lamarra dhugaadha sobamuu waan jiraati. Dhaloonni qubee dhaloonni hammaa kun wallaalaa ta'uus beekaa ta'uus haayoon isaatii fi akeekni isaatii fi yaanni isaa maal irratti xiyyeeffatee jira. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ilmaan Oromoo yeroo hammaa tana keessa amantii fi kanarra hin jiru. Ummanni Oromoo akkaataa itti tokkoomu akkaataa aadaa ifiitii fi afaan ifiitii fi biyya isaa itti waloomsee biyya addunyaarraa takkaa godhu keessa jira malee wanni isaan nurra yaadanii fi akkaataan isaan dalagan tanaasani jennee yoo haasofne hin dhumu garuu. Osoo baratee uummata kana fixanii digirii namaa hatee digirii namaatiin uummata bulchaa jira. Qaba sammuu xiqqoo qaba namni kutaa tokkos barate kutaa xiqqoo qaba. Amma ijoolleen daa'imman kutaa tokko lama kan baranne iyyuu zeeroo kutaa ka baratu iyyuu abiyyi maal akka ta'e hin beekan. Kanaaf hin baranne jedhe abiyyi barumsa qabu hadhas taanaan borullee taanaan abbaan fedhe qeequ garuu inni barumsa hin qabu. Osoo barumsa qabaatee hayyuu akka Jawaarii fa'aa mana hidhaan galchu. Uummata Oromoo maal jechuudha mee? Ayyee amma sirra deebi'ee isiniin jedha eebela 15,2021 kan waggaa 41. Kun egaa gabaabduutti yoon deebisee kaayoo nuti irratti wareegamne san galmaan ga'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Dhugumatti qabsaa'onni san qaqqaaliin hooggantoonni gaafa sanii tokkummaadhaan bakka sanitti wareegamuun isaanii tokkummaan Oromoodhaa gaafa san mirkanaa'ee jechuudha.
Islaamaa fi kiristaanaan gargar hin baanu jedhanii kan silaa ba'us danda'an oromummaadhaan bakka takkatti wareegamuun isaanii bara baraan kan agartee yaadatamu kan godhe jechuudha. Ammas asirratti maaltu jira kaayoo wareegamtoonni keenya irratti wareegaman galmaanii keenya kanarra deemaa jiru kun qabsoon hidhannoon irra deemaa jiru kun kanuma isaan irratti wareegaman san jechuudha. Kan tokkummaadha kan boonnee jechuu rabbii gaditti ifiinis boonnee oromummaa teenyaan boonnee kana waan ta'eef ummanni oromoodha warreen korra gaaddisa marii dhaloota hegeree hordofu laalu hundi isaanii fakkeenya ummata isaan dura dabree akka Saadaam Saaddoo akka ta'uu qaban kanaaf waan isaan nu godhan ifi waan nuti godhuuf teenyu yoo wal cinaa madaallee waa hedduutu nu jidduu jira jechuudha. Milkaa'ina keenyaa tokkummaa keenyaa jedhu. Ebli 15 tokkummaa Oromoo maaf barsiisuu dhabe. Wareegamni gootota ebla 15 Oromoo tokkummaa sana akka laaffisu akkamitti taasisuu danda'e. Oromoon silaa tokkummaa kana laaffisuu irra tumeeyo jabeessutu irra ture. Isaan jabeessinaanuu wajjin kufan kanarraa hoo maali? Kanarraa hoo maal baruu qabna? Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoos haa ta'u, diinagdeen waraana bilisummaa Oromoos haa ta'u, ijaarsi gama siyaasaaf hawaasummaatiin jiru akka sabaatti keessaaf alaan akkamitti iccituu qaba. Iccitiin as gidduutti Oromoon akka sabaatti nyaaphaa fi fira addaan baruu qabu. Maalimee maal nu dhaabnu? Kana arguu kennaaf jechuudha. Isaantu wareegamee akka nuti kabajnu nu taasise. Hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha warri sagantaa kanas qopheessitanii akka nuti guyyaa gootota kennaa kabajnu nu gootanii isiniin jedha. Akkasuma kan biyyoota adda addarraa ta'anii guyyaa kana kabajaa jiraatanillee baga rabbiin isaaniin gahee isaanii jechuu barbaada. Wantoonni keenya kun shiftoonni Somaaleedhaa Islaamaa fi Kiristaanaan gargar bahaadhaa jedhanii nuti gargar hin baanu jedhaniiti Islaamaa fi Kiristaanaan goda tokkotti bakka takkatti shiftoota Somaaleetiin ajjeefamanii jechuudha goda tokkotti awwaalaman. Kun maal mirkaneessee tokkummaa uummata Oromoo dhiigaa fi lafee isaaniitiin mirkaneessanii jechuudha.